Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatelaayitii Naayil Saatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixata fulbaana 18 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 8 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Bulchoota addunyaa hori isaanii baruun baraan ta'anii fi Niiyoork Ameerikaa jiranii Yuunaayitid Isteetsi Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa waraan isaanii qaban humna agarsiifachuu fi Kooriyaa kaabaa jalatti waraan leenjifachuu jiran galtuma sannagaan soora haala keetti oduu santiin. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny akkasumas pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa fi pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee dhuma torban kanarra waa'ee walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee Itiyoophiyaa jiru ibsa kennanii jiru. Kana oduudha booda bal'inaan itti deebina gama biraatiin immoo kaleessa godinaa Baalee Aanaa Daawwee Qaachan gandaa Ader Raayyaa bakka teessoo biyyoo jedhamtutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 16 du'uun isaanii himamee jira. Kanarrattis qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma balleessa oduutiif gara soorattan sin deebisa. Bulchoota addunyaa hor tokkummaa mootummoota Niiyoork Ameerikaatti yaametti mari'achuu jiran horii kunin baruun baraan taa'ee rakkoo addunyaa waan akka irratti mari'ata. Kunin 70 lammeessoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tokkummaan mootummoota humna nagaa addunyaanu abdattu ta'uu malee jedhe. Akka jechaa Tiraampitti tokkummaan mootummoota miseensi biyyi 193 qabuun akkuma durii barataaniin biirokiraasii keessa jiraachuu hin malle. Akka addunyaan itti dhugeeffatti tolchuu fi jala haga gubbaatti qulqulleesseetiin uf jajjabeessuu malee jedha. Akkana tolchuuf ammoo biyyiti cuftii qabeenyaa fi humni waraanaalleen uf danda'aniitiin ba'oo akka namatti hin taane qooda keessa qabaachuu malanii jedha nagaa ofii eeguufillee. Tiraamp karoor kanaan itti gaafatamaan guddaan tokkummaan mootummoota Antooniyoo Guterees tana hojjechuuf baase jalqabdansaa waan jajjabaachuu malee jedha. Guterees tokkummaa mootummoota jijjiiruuf yookaan ammoo jajjabeessuuf karoor 10 baase. Pireezidaant Tiraamp yooyyuu hedduu tokkummaan mootummoota Ameerikaa irraa horii $1 biliyoon hedduu balleessuu jira jedhe $1 miliyoon 75 irraa kutuu fi ebil dabarkees labse. Jettiin waraana Ameerikaa, Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa humna waraanuu fi qaban agarsiifachuu fi naannoo Kooriyaa kaabaa Kooriyaan Peninsula jedhan jalatti waraanuu fi leenjifachuu jiran. Kooriyaan lafti tun Peninsulaan tuni lafa Kooriyaa lamaan jidduu jirtu. Biyyiti tunin Kooriyaa kaabaa halkaniif guyyaa misaayil dhaanaa addunyaa bultii dhoorti jedhan tana taadhiyoo tanallee mataa biyya Jaappaan irra qabdee misaayil tokkofte humni qabda agarsiifachuu fi jeetti waraanaa 10 ta'anii bombii itti dhaniitiin naannoo sunin leenjifachuu jiran. Jettiin waraanaa tunin leenjiirra oolan F2, F-35B, F-15K war jedhan fa'a. Misaayiliin Kooriyaan kaabaa dhiyootan tokkofte kiiloomeetirii 3,700 irratti biyyi balleessuu dandeetti. Ameerikaan faati ammoo ibiddi nyaatu misaayilaan karaatti qilleensumirratti guban qopheeffatteetiin yoo Kooriyaan itti tokkofte ufillee qilleensumirratti gubuuf qophaa'uu jirti. Akka ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Ameerikaan embaasiisii Kuubaa qabdu cufuullee hin umfeeti. Kuubaa fi Ameerikaan duruyyuu waldhaba bar hedduu qabanii waldhabsuun ammoo bulchiinsa pireezidaant Obaamaatti araarseetiin Ameerikaa fi Kuubaa bar 50 caalaa waldhabuu danda'an waldhaquu dadhaban waltaraarsee faladhaa'e bulchiinsi Tiraamp kaa'ammaa tanin shakka. Waan dhiyoo tana waldhabe fide keessaa tokko hojjettoota embaasii Ameerikaa Kuubaa jiran hedduutti kaana waan gurri isaan duucha kaan ammoo waan rakkinni gargaraa isaanitti fidatti fayyaa isaanii irratti argame. Hojjettoota embaasii Ameerikaa akka jechaa Teelersonitti 21tti waan akkana kanaan dhibame. Sun qofaa miti hagi tokko mataa bowwaafata, hagi tokko furroota keessa yaa'a, hagi tokko ammoo mataa bobboroqa, hagi tokko surriitti miidhama, hagi tokko gurratti iyya, hagi tokko ammoo uf wallaaleetiin wareera, hagi tokko ammoo mana keessa dotaa'uu waan hin beekanii iyyannaaf dhibbeessuu keessa dhagaa tunin dhikkuuf guddaa jechuun dubbate. Lammiin embaasii Ameerikaa keessa hojjetan lammiin Ameerikaalleen hojjettooti hagi tokko dhiba kana kan irratti argan. Ameerikaan nami isii biyyatti yaammattee wallaanachuu jirti. Kuubaan waan kana keessa akka hin jirre bulchiinsii marroo hedduu irra dedeebi'eetiin dubbate. Hojjettooti nagaa Ameerikaa waan kan qorachuu jirani bulchoota Ameerikaa ammoo Kuubaan nagaa biyya hojjettoota embaasii eeguu maltee jechuun dubbatan.
Ummati biyya Dominic naannoo Martin Kiyut obomboleetii Mariyaa jedhan itti dhufuu jirtu ofirratti eegaa baqachuuf dhibaachuuf of qopheessuu jira. Lafti tun duruyyuu obomboleettii fi bubbee Irmaa jedhaniin guddoo miidhamti. Ameerikaaf biyyittii ollaa isii mudhii lafaa gama kaabaa jiran ammiti isaati obomboleettii fi bubbeen lafa baafattu. Bubbeen naannoo dhuftutti maqaa qabdi. Yoo tokko fakkeenyaaf Mariyaa jedhan tokko Lii jedhanii tokko Joos jedhani. Nama hedduutu waan akkanaatiin miidhamuu jira. Cuftii naannoo fi maqaa qabdi. Fakkeenyaaf Ameerikaa godina Filooriidaatti waan hedduu balleessite obomboleettiin sun Harvii jedhanii Moonikiin ammaan tana bubbee obomboleettii ta'uuf itti deemuu jirtu tunin Maariyaan akka bulchiinsa to'annaa qilleensa Ameerikaatti sa'aatiitti kiiloomeetira 150 deemti. Makiinaa 150 oofan waan inni balleessuu danda'an mala muruu hin danda'an. Bubbeen tunin iddoola Liiwaard jedhanitti fuuli deeffatteetiin dabarte iddoola akka St. Kitts Nevis Monastery jedhan faate obomboleettii ta'an ofirraa eeggachuutti jiran. Mani murtii waliigala Iraaqii yaada muummeen ministeera biyyi isaanii baas Haider al-Abadi fudhateetiin karoora ummati Kurdishii Iraaq irraa cituuf ammaaf baafatirran fudhanne. Bulchiinsa Ameerikaa Iraaq gargar cituu manna adoo ISIS waliin hadhuu fi irratti walii galanii waliin hojjetanii akka biyyaatti waliin hojjetanii wayyaa jechuun dubbate. Mirguu fi ofiin murteeffachuu kan ammoo Kurdooti sila hardha kaardii filannootiin murteeffatan. Mana murtii ammoo hagwanni cuftii qajeelteetiin seerii biyyittilleen ilaalamutti akka ammatti hin taane murteesse. Muummeen ministeera Iraaqii Abaadiin Kurdish cittee ba'uun tokkummaa Iraaqiitiifuu balaa guddaa fidaa jechuun dubbate. Naannoon Kurdish ammoo cittee ba'uu ammallee hin feete. Ummati Kurdish Iraaqii fi Turkiillee keessuunum jiraata. Tarkii fi Iraaqiin ammoo biyya ollaa tokkooti. Waraanni ISIS Afgaanistaan keessatti humni jabeeffachaa deemuu jira. Amma deemee godina torba keessatti nam loluu jira. Waraanni kun ganna tokko keessatti laftana akkana bal'ifateetiin loluu jira. Akka gabaas tokkummaa mootummootaas jechuu. Waraanni damee ISIS ka ISK jedhan kunin biyyi tana marroo hedduu lolee marroo hedduu rakkisuu jirallee. ISIS waraana biyyi hedduu keessa seeri shariyaa jajjabaan biyyi bulchuuf loluutti jira. Diraamaa televezyiinii bara kan daawwattan keessaa kam guddoo jaalattan? Dhaabii badhaasaa diraamaa televezyiinii Ameerikaa diraamaa barana dhaabii Emmy jedhan jechuun nama kanami akka malee jaalatu The Hamandi jedheetiin badhaase. Badhaasi kunin nama hedduutti waan hedduutti irratti hojjete kalee Hollywood keessatti badhaasanii diraamaa hedduun akkanum badhaas kennanii fi kunin 69 oduu namaaf qabtan. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa hiikuuf nageenya waarinsa qabu fiduudhaaf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleeny ajaja dabarsanii jiru dhuma torban kanarra. Qaamonni dhimmisaa ilaallatu hundi kanatti akka hojjetan kana milkeessuudhaaf akka hojjetan obbo Hayilemaariyaam sanbata dabre kana walgayii maanguddoota abboota amantii fi hoogganoota sablammootaa waliin geggeessan irratti dubbatan jedhamee jira. Gama biraatiin immoo pireezidaantiin naannoo Oromiyaaf kan naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennanii jiru. Gabaasaa guutuuf Tigist Gammee kunoo. Ajajni obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny dabarsan walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaa hedduutti ka'ee dhaabsisuu irratti fuulleffata. Humni mootummaa federaalaas naannoo jeequmsi itti ka'etti argamee hawaasa akka tasgabbeessu karaawwan gurguddoon naannoo san jiranis akka humna kanaan eeggaman ajaja dabarsuu isaatiin miidiyaaleen biyya keessaa hangabaasan namoota lubbuu balleessuudhaaf fi miidhaa qaamaa geechisuudhaan shakkaman akka qabamanii seeratti dhiyaatan koomishiniin mirga dhala namaa biyyattii keessattis dhiittaa mirgaa gahe akka qulqulleessee qoratu akkasumas miidiyaaleen walitti bu'iinsi kun akka hammaatu hojjechaa jiran gochaa isaanirraa akka of eegan hoo ta'uu baate immoo mootummaan seera fayyadamee tarkaanfii akka fudhatus ibsa. Karaa biraatiin walitti bu'iinsi daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaa hedduutti uumame hawaasa naannoo lamaanii waan bakka bu'uu miti jechuudhaan pireezidaantonni naannoo lamaanii ibsa yeroo kennanitti beeksisaniiru. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa walitti bu'iinsa kana keessa lammiilee lubbuu dhaban hundaaf gadda nutti dhagaamu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsina jedhanii hawaasni Oromoo 50,000 ol ta'u sodaa nageenyatiin qe'ee isaatirraa buqqa'uu beeksisaniiru. የተፈናቀለውም ወደ ቀዬው ተመልሶ ህይወቱን እንዲመራ ማድረግ ጊዜ የሚሰጥ uummanni qeerraa buqqee akka qabeenyi isaa osoo hin tuqamin deebi'u hojjechuun waan yeroon kennamuuf miti. Oromiyaan handhuura biyya kanaati. Sabaaf sablammoota hundatu Oromiyaa keessa jiraata.
akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hawaasi kun hundi hawaasa keenya, hawaasa tokko. Kanaaf abaluu jennee waan addaan hin qoonneef hawaasi akka hin jeeqamne gaafanna. Oromoo dabalatee hawaasi naannoo keenya jiru hundi tasgabbiidhaan jireenya isaa akka itti fufu gaafanna. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammii kamirrattuu lammiiwwan Somaalee dabalatee rakkoo tokko akka hin geenye kutannoodhaan hojjenna. Obbo Lammaan yeroo ibsa kana kennanitti hawaasni lamaan obbolaahaa waan addaan isa baasus hin jiru jedhaniiru. Naannoo daangaa Oromiyaatii fi naannoo Somaalee Itoophiyaa rakkoo jiru hiikuudhaa hojiin hojjetamaa turuu yaadachiisanii wanni hin yaaddamne uumamuu isaatiin lubbuun namoota qulqulluu baduu qabeenya barbadaa'uu isaas ibsan. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Abdii Mohaammed Omar karaa isaaniitiin haala uumameen gadda guddaatu nutti dhagahame jechuudhaan haalli jiru አንዱር በረሜራ gonkumaan wal fakkaanni ta'uu isaas dubbatan. አሁን ግን አዲስ ነገር እየተፈጠረ ያለው መቆም ያለበት በከፍተኛ ሁኔታ የምናውግዘው ኦሮሞ በመሆን ብቻ ምንም ሳያጣ amma wanni haaraan uumamaa jiru dhaabbachuu kan qabuu fi an balaaleffannudha. Namni Oromoo waan ta'eef qofa tuqamuu hin qabu. Somaalee waan ta'eefis tuqamuu hin qabu. Naannoo daangaatti hawaasni kun walitti bu'uun waan haaraa ta'uu baatullee magaalota keessatti kan argaa jirru waan mul'atee hin beeknedha. Kun dhaabbachuu qaba. Akka naannootti nuyi dhibbatti mormaa oliin osoo hin ta'in garaadhaan dhugumaan balaaleffanna. Gama Oromootiin du'uun qixxee Somaaleen du'uuti. Somaaleen du'uunis akkuma kana. Kuni uummata obbolaadha. Akka bulchiinsattis nuyi hojjechuu hin qabnu hawaasni nageenya akka qabaatu malee akka walitti bu'uu miti jedhan obbo Abdiin hawaasni lamaan nuyi angoorra odoon jiraatinis wajjin jiraachaa turanii nuyis angoorra gaafa buune wajjin jiraachuu itti fufanii jedhaniiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa barana qofa walumaa gala haleellaa liyyuu poolisii yookanis poolisii addaa naannoo Somaalee sodaachuudhaan dhalattoonni Oromoo 400,000 fi 16,807 qe'ee ofii dhiisanii godaanuu isaanii miidiyaatti himanis tibbuma darbe kana keessa. Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa 2:43 ta'ee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa hiikuu irratti kan fuuleffate dhageessanii jirtu dhaggeeffattoota keenya. Amma immoo gama biraatiin dhaggeeffattoota keenyaa godinaa Baalee aanaa Daawwee Qaachan gandaa Adeerraayyaa bakka teessoo biyyoo jedhamutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 15 du'uu bulchiisi godinaa Baaleef akkasuma immoo jiraattonni naannoo sanaa beeksisanii jiran. Arrachi bilbilee ka jiraatan naannoo sanaa lola sana keessan ture jedhu dubbatan haasofsiisnee jirra. Kanaan jalqabna. Kalee ganama subiirra salaata irratti jalqabee beeytanii uummata salaatanii bakka salaataa jiranii ganama subii oddoma keessatti. Iddoon kun lolli gandi irratti jalqabame ganda Oromooti ganda Adii Har'aagaa keessatti gandi teessoo biyyoo bakka jedhamtutti lolli ka jalqabame beeyta uummata duraan waldaangashaallee ture uummata isin dura ammoo tunu wal lolaallee ture wal lola isaaniillee beeynaa lolli ammaa ammoo tunu lola sanii miti lola naannoo Somaaleetii miti lola federaalaati lola jabaadha lola uummata gartee addaati. Akkamitti lola addaa ta'e maaltu adda godhe meenaa ibsaa? Wanni isa adda godhu hubni kaleessa achirratti dhufee horsee bulaa irratti yoo xiqqaate mataniyaasa qawwee gugurdaa gara 50-60 ga'utu dhukaafama uummata irratti beeyta maatii keessatti xiqqaa guddaan waara masaaraa lafaa ka'u irraa beeyta wal arguu dhiisan uummanni. Ka dhukaasu kun liyyuu poolisiidha moo namootuma hidhatan moo? Uummata liyyuu poolisiiti
uummata afaan Amaaraatiin garana godhi itti jedhu fuulduratti jedhu kan lolchiisaan isaanii afaan Amaaraatiin itti labsu loqooti isaanii afaan Amaaraati. Baay'inaan namni keenya bakka humna kabachiisaa uummataatti biyyaatti dhufe jedhee akka tokko namni gariin itti duudee akkasitti naa baay'ee gadi beekee ammas poolisiidha warra uffata barruu qabu ka hidhannoo guddaa qabu jechuudha akka uummata duraan margaaf bishaan irratti wal loluutiin adda waan walitti kan ofneetti uummata. Kan afaan Amaaraa dubbatan kan jettan kun loltuu mootummaati moo hidhattoota gara biraadha? Uummata achi keessan nuun lole keessaan yeroo lola jalqabdee lola ooftu afaan isin ittiin wal kakaaftu afaan Amaaraati beektaa afaan Amaaraatiin godhafiit maal jedha afaan Amaaraa amman beekeen ibsuu baay'inaan garuu loqota afaan Amaaraa waan dhaga'uuf afaan Amaaraati anatti keessa jira waan ta'eef. Somaaleen beeknaa Somaaleen keessa jirti nama baay'ee kan beeknu keessaa mul'ataa beekte. Namoonni kun maal uffatan uffannaan isaanii maali yuunifoormii waraanaati moo? Uffanni isaanii uffata tuuttaadha uffata liyyuu poolisii adda hin beekamaa uffata liyyuu poolisii sangaa uffanni isaanii waraana mootummaa uffata waraana mootummaa uffatanii jiran jechuudha uffanni walumaa galatti. Kan afaan Amaaraatiin waliin dubbatanis ta'e warri liyyuu poolisii Somaalee jechuudha. Warri liyyuu poolisii Somaaleetii fi nu akka laalletti federaalatti keessa jiranis fakkaata warra federaalatti humna addaallee dabalatanii akka laalletti. Gama Oromooti eenyu kan lola kanatti hirmaate qotee bulaadha moo poolisiin Oromiyaa keessa jira moo hidhataan keessa jira moo eenyutu keessa jira? Gama uummata Oromooti uummata ganda sanii milishaa gandaa ka achi keessa jiru malee namni tokko ganti itti aanuyyuu hin birmanne beektaa quban qabani. Lolli kun yeroo ammamiitiif deeme? Humni guddaan sa'a 8 humni guddaan lolli guddaan ka jalqabe sa'a 8 dhukaasi xixiqqaan akka warra dur wal beeknus ganama sibii jalqabee osoo isaan dhukaasaa jiran humni guddaan kun irraan dabalame beeytanii sa'aatii 8 irratti meeshaan gurguddaan matariyaasii fi qawwee humni isaa takkaan argin ka dhukaasi gurguddatu baname ka dhukaasi gurguddaan banamee hurriidhaan cufe beeytaa ara gadhiisanii bakka waa takka namni arguu hin dandeenye akkasuma namni saamee qaqqabamee kaan fitan jechuudha akkasitti bakka sa'aatii 8 irraa qabee nama 15 nama du'e. Namoonni 15 du'aniiruudha kan isin jettan? Namoota 15 du'e. Namoota akkamiiti ka du'e? Siviiliidha warra gandaati ijoollee gandaati warra madhaa maatii isaanii keessa jiru bari ijoollee warra ganda isaanii keessa jiru nama ijoolleen qoollee ni jirti nama guddaallee ni jira milishaallee keessa jira ijoollee fi nama guddaallee ni jira. Milishaa gandaa namoota guguddoo fi ijoolleetu keessa jira jettu? Namni shanii milishaadha namni lamaan hamaan guddoodha ijoolleen isa nama sadii jetti nama si keessaa du'e akkas jechuudha. Gama kaanee namni du'e jira gama warra dhukaasan jettanii gama warra dhukaasaniitti namni du'e jira? Namni du'e hin beekamne namni akka dhukaasanii ganda seenanii ganti bakka namni ijoollee harkisaa ijoollee fuudhuu fi baqatutti godhee eega isaan makiinaa seenanii makiinaan iddoo seenanii makiinaa patroolii qabanii makiinaa lirraanuu darbatanii makiinaa baasanii makiinaa fuudhanii dabalanii jechuudha isaanii kan jiru. Waan beeknu waan lafatti arginu tokkollee hin qabnu nama waa baay'ee kan tokkollee hin jiru. Jiraataan ganda daawwaa gaachan ka biraan immoo raayyaan waraanaa ka federaala Itoophiyaa har'a dhufee jiraattotatti dubbachuusaa fi achi bobba'uu isaallee dubbatanii jiran kunoo. Amma yeroo amma jirru kanatti federaalilleen makalaakaayaan jechuudha dhufee magaalaa ni jira. Sa'aatii walakkaa dura kammaan dhufe kun ergaa dabarseetini uummata horsiisee bulaa akkan tahin beeknee jirra kun inni garteetini tarkaanfii mootummaan wal mari'atee waan ta'uu qabu tokko jedha isinii jenna uummata tasgabbeesseetiin akka garteetini makalaakaa dhufe kanas akka bira dhaabattan jedhee ergaa akkasii amma dabarse. Ka godinaa dhufelleen. Maal goona tarkaanfii maalii fudhannaa maal gochuu qabdu jedhe. Amma agarree dhagan isaan bootaalles arganii mootummaan kan hidhachiise naannoo shanii akka diina irraa ittisee diina naannoo sarraa irraa dha'uuf mala uummatuma waliin jiraatu ka biyya akka dha'uufi miti jedha. Si wajjin jirraa haala maraafuuf furmaata ni goonaa jedhe uummata dubbate. Waa'ee humnachitti bobba'ee sana waan sinitti man jiraa eenyu akka ta'e. In himne haa ta'u afaan isaanirraa kan dhaga'ame maal seeta. Akka humna addaa tahee garteetiin nuu ifaa jedhan. Amma haala akkamiitu mul'ata naannawa keessanitti? Amma haaluma gaddan mul'ata namni kun owwaalee kan owwaalamillee ni jira haala gaddan mul'ata dhukkubbii guddaa mul'ata rifannaa guddaa mul'ata haa ta'u manguddoo fi dargaggeessi dhalataan biyya wanni ni jedhu kunin dhaloota keenyarraa jalqabee ooma jiraatti. Lafa ta'inallee kenninu wanni itti deebiin hin jirru sabni Oromoo ka'ee nama ganda isaa dhaqeen qabu nama horii isaa fuudheen qabu bakkuma isatti dhufee ajjeesaa kun waan if kennu jedha waluma jajjabeessaa jira. Waa'ee walitti bu'iinsa kanaa qaama mootummaarraa adda baafachuuf jecha mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa ka godinaa Baalee obbo Kadir Waadootti bilbilee argannee jirra. Lola kaleessaa sana nu ibsuudhaan jalqaban akkana jedhu. Ayyee akkuma jettanii godina keenya keessatti
Ganda addee har'aagaa zoonii biiqqoo jedhamuu fi garee teessoo biyyoo uummanni horsiisee bulaa yeroo dheeraa irraa achi jiraataa hin ture humni naannoo Sumaalee aanaa Gooroo Gaaqachaa jedhamurraa ijaaramee hin dhufe humni liyyuu poolisii jedhamu uummata jiraataa nagayaan jiraatu naannoo sanitti dhufee iddoo isaa irraa buqqisuudhaan falamaa lafaatiin humna nama haganaa lubbuu isaan akka dhabamsiisu taasifamee jira. Namoonni madaanis jiru. Kanaaf waliigala uummanni naannoo sanii akka buqqa'uu danda'u humnaan kan taasifamee fi rakkoon kun yeroo irraa gara yerootitti deddeebi'aatiin kan ture ta'uu isaati. Godina keenya keessa aanaalee garaagaraa keessatti aanaalee horsiisee bulaa aanaalee 8 keessatti rakkoon kun deddeebi'eetiin kan uumamaatiin turee fi marii garaagaraatiin yeroo mari'atamus deebi'ameetuma ta'e jedhameetiin humni ijaarameetiin deemu kun uummata obbolaa waliin jiraataatiin ture kana jidduutti rakkoo kanneen kan uumamaatiin ture ta'uu isaati. Lolli kaleessaa kun akkamitti jalqabame? Namatu walitti bu'e moo akkasumatti dhufanii dhukaasa banan moo lafarratti wal falmiitu ka'e moo akkamitti jalqabe? Jalqabbii isaa waan adda baafattan jira kaleessa? Jalqabbiin isaa durumaa wal falmutu ture. Gareen teessoo biyyoo jedhamu kun abbaa warraa hedduu kan achi jiraataatiin ture yeroo dheeraa irraa kan achi jiraatan kun ta'eetiin osoo beekamu kanaan duras lafti kun kenna jechuudhaan uummata buqqisanii manniitis gara mana 38 haalli itti gubamaa ture jira. Kaleellee dhufeetuma uummata nagaan jiraataatiin hin jiru waraanaan yeroo buqqisan jidduu kana keessatti lubbuun namaa kan dabre ta'uu isaati. Jiraattonni akka isaan jedhan namoota du'an kana keessa 4 milishootaadha kan jedhame kana mirkaneeffattaniittu milishoota naannoo sanaa ta'u. Jiraatamatu milishaallee ta'a waan ta'eef warri hidhatanis keessa jiru jiraattonnis keessa jiranii walitti gara namni 16 kun lubbuun isaa kan dabre ta'uudha kan mirkaneeffanne. Maanguddoonni lamas keessa jiru ijoolleenis keessa jiru jedhamee jira waa'ee kanoo adda baafattanii. Sirriidha namni jiraataa ta'eetiin hin jedhame walumatti nama achitti argan hunduma isaatu kaan lubbuu baasuudhaan kaan buqqisuudhaan rakkoon achitti geggeeffame humna kanaan gara jabinaa rakkoo hammaata ta'uu isaati wanti qulqulleeffannee qabna. Tonni jedhanii lolli geggeeffame suni ka yeroo biraarraa adda namoonni afaan Amaaraatiin dubbatanillee achi keessa turan kan ajaja kennan achiin goraa siin goraa jedhanii walumaa galatti baay'ee addadha. Humni kun humna mootummaatii dhimma kana dhaamsuuf araara buusuudhaaf dhufe jennee utuu yaadaa jirruuti kan lolli kun nurratti bu'eedha kan isaan jedhan. Humni kun humna poolisii naannoo Somaalee qofa moo humni biraan keessa ture? Minaalbaatan beeknu wannaan isaa humna leenji'ee meeshaa ammayyaa meeshaa gareedhaan qabatamu meeshaa dhuunfaa osoo hin taane kan qabuu fi leenjii garaagaraa kan fudhatee walitti bu'iinsi kanaan dura ture uummanni horsiisee bulaa daangaa irratti marga irratti bishaan irratti walitti bu'anii hin araaramanii walitti bu'iinsi sanarraa karaa adda ta'een karaa gurmaa'een humni ijaarameetiin uummata kanarratti meeshaa gurguddaa baasuudhaan baay'ee karaa adda ta'een karaa kanaan dura gahee hin beekneen balaa guddaadha naannoo sanitti kan geesse kanarraa kaanee humni kun humna ijaaramee ergama biraa qabu akka ta'etti kan namoonnis kaasaatiin hin jiru nullee kan aanaa adda addaa irratti illee hubataatiin hin jiru humni kun lola kanaan dura horsiisee bulaan daangaa irratti dhugaa bishaan irratti walitti bu'u osoo hin taane humna ajandaa addaa of keessaa qabu humna karaa mootummaatiin ijaaramee maateriyaaliin guutuu qabateetiin uummata horsiisee bulaa bakka buqqisuudhaan lubbuu nama baay'ee akkanatti galaafatuu danda'e ta'uu isaati adda addaatiin kan qulqulleeffanne. Humni kun humna liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaati ala humna biraa of keessaa qabamoo isaanuma qofa waan adda baafattan jira? Qabaachuu danda'a. Humni kun yeroo tarillee lola keessatti akkuma mul'ate naannoo Rippaabilika Somaaliyaa irraa loltoonni akka keessatti hirmaatan ifatti lola naannoo Mooyyaleetitti wal geggeeffamaa ture keessatti qabatamatti kan mul'ate ta'uudha. As keessas jiraachuu danda'an karaa ijaarameen uummata nagayaa akkanatti lubbii isaa baasuudhaan kaan buqqisuudhaan kaan madeessuudhaan miidhaa hamaa akkanatti geggeessu kun humni muuxannoo qabuu fi ijaaramee meeshaa guutuu qabu keessatti akka jiru uummannis kaasu humna biraallee keessa jiraachuu akka danda'u shakkii kan qabnuu fi humni liyyuu poolisii kun bakka adda addaatitti karaa ijaarameen uummata keenya irratti miidhaa garaagaraa geggeessaatiin kan ture ta'uu isaati. Lolli kun akkamitti dhaabbate kaleessa? Sa'aatii boodarraa kaaseetti lolli walirra ture galgalaatitti galgala gara kan buutti lolli geggeeffamaatiin ture ergasii haga dhumaatitti jiraattonnis humni kun humna ijaaramee meeshaa ammayyaatiin lolu ta'ullee mirga keenya lafa yeroo dheeraa irratti jiraataatiin hin turre qe'ee keenya gadi hin dhiifnu karaa jedhamuun falmii hamaadha waan qabaniin lolli cimatu geggeeffamaatiin hin ture lolli kun galgalaatitti geggeeffamee ergasii dukkana irratti namni arsaa ta'ee kun qabbanaa'ee addaan galuu danda'eetiin hin jira jechuudha. Namoonni ajjeefaman reeffi isaanii amma awwaalame moo haala akkamiitti jiru? Awwaalamee jira namni 16 keessaa kun kan
marti isaaniitu argamee awwaalameetiin jira akka carraa ta'ee namni tokko kan argamne jedhan jira kuuwwan awwaalchi isaa geggeeffamee jira. Gama humna liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaaleerraa bobba'e jedhameetoo namni du'e yookaan namni madaa'e jira. Namni madaa'e akka jiraattonni nu kaasanitti isaan biraallee namni arsaa ta'e akka jirutti hin kaasu. Namoonni hedduu wareegame jedhanii garuu lakkoofsa egzaakti ta'e kana jechuu hin dandeenyu malee garasillee namni arsaa ta'e akka jirutti jiraattonni ni kaasu. Gama Oromiyaati hoo namoonni madaa'an jiru ka du'anii ala? Namootiin madaa'anii jiranii namni 4 kan madaa'anii gara hospitaala Ginnii riifar jedhamanis hin geeffamanis kan jiran ta'uudha. Kana boodoo gama mootummaati har'a maaltu godhamaa jira? Mootummaa naannoorraas haa ta'u mootummaa federaalaarraa waan godhame jira haala amma uumamee lubbuu namaa dhabame kana laalchisee har'a tarkaanfiin fudhatame maalti jira? Tarkaanfiin fudhatame gama mootummaatiin yaa'u sadarkaa aanaatittis sadarkaa godinaatittis qaamni karaa gurmaa'een tokkoffaa uummata tasgabbeessu namoota arsaa ta'an kana sirni awwaalcha isaa akka raawwatamu taasisu uummata tasgabbeessuudhaan fuuldurattis mootummaan kallattii kaa'ee uummanni kun akkamitti jiruu isaa geggeeffachuu danda'a waan jedhamu hojii tasgabbeessuutii fi hojii uummata wajjin marii garaagaraa geggeessuu kan itti deemamaatiin hin ture ta'uu isaati. Humni federaalaa dhufee naannoo sana buufatee jiraadha ka jedhamu har'a gara guyyaa uummata naannoottis dubbatee jiraadha ka jedhamu waa'ee kanaa quba qabdu? Humni federaalaa raayyaan ittisa biyyaa jidduu qubatee jira. Nageenyi jidduu lamaanitti akka bu'uu danda'uu fi walitti bu'iinsi akkasii akka hin uumamneef humni raayyaan ittisa biyyaa ergama guddaa fudhatee jidduu sanitti uummata tasgabbeessuudhaa fi uummannis naannoo qe'ee isaarraa akka hin buqqaane rakkoon kanaa olii akka hin uumamneef ergama guddaa fudhateetiin jidduu sanitti waan hojjechuu qabu akka qaama mootummaatti hojjetaatiin kan jiru ta'uu isaati. Itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa ka godinaa Baalee obbo Kadir Waadoo ibsa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Galatoomaa jennaan. Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee walitti bu'iinsa kanaa aangawoota mootummaa naannoo Somaalee Itiyoophiyaa irra adda baafachuuf jecha deddeebisnee bilbileeyyuu agammaatti kan nuuf deebise hin jiru. Carraaqiin keenyatti fufaa akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaasaa jirra. Amma wallee kanaan gara xumuraatti deemna. Gama koon nagaattiin siniin jedha. Wallee sanatti fufuudhaan sagantaa afaan Amaaraatti fufu.